Ashamaa jennee harka fuunee daawwatan kabajamoo fi jaalatamoo hunda keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu isin jaa daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo welcome baga nagaan dhuftan gara YouTube wardiidhaa jechuudha. Akkuma nagaan dhuftanitti subscribe akka nu godhanis kabajaan isin gaafanna jechuudha. Waniin isin deemu arraan tanaa waniin isin bohaarsuu deemu boca jechuudha. Boca ajaa'ibaa kana jechuudha. Bocni isaan maali jechuun keessan hin oolamu. Walumaan dhageenyee hanga dhumaatti daawwadhaa, dhaggeeffadhaa, itti qoflaa, itti bu'aaraa isin jira. Nama bakkuma jirtanitti itti qofa filaalatu akka qofaltan jechuudhaaf isin dhufe. Gaaf takka jechuudha. Gaaf durii diriirta qabeetaa. Ilmaaf haadha jechuudha. Yeroo kana haati ilmaa baadiyyaa jiraachaa turte jechuudha. Baadiyyaadha. Mucaan immoo magaalaa gala. Akkasitti jechuudha jiraamee haati dhuftee na dhukkubaa mucaa kiyya dafii itti kottu jetteen jechuudha. Yeroo san mucaan dhaqee haadha isaa fidee yeroo dhufe mana hakamaa geessee dhufu jaartii mucaatis ana dhukkubu jira jettee mucaatti himte jechuudha. Mucaa yeroo harreeffatee maal taate laata isheen hojii yeroo dhufee isee ilaalu isee na dhukkubu jira jetteen. Isi dhukkubni kan biraati jechuudha. Dhukkubni isi dhukkubu jiru dhukkuba rabbiin itti osoo hin taane dhukkuba biraati isi dhukkubu jiru jechuudha. Agartee yeroo kana haati mucaalaa deemgaa eega jaartee dhukkubee dhaqee laalee jetteen jechuudha. Agartee dhaqee laalee jetteen jechuudha. Akkasitti jechuudha gaa mucaan dhaqee laalee jechuudha. Maal ta'inaan kophaa geessite. Akkasitti itti himte dhukkuba isii dhukkubu jiru akka isa barbaaddu jechuudha. Fedhii akka qabdu jechuudha. Sabaan barbaaddeef. Akkasitti mucaan achumatti qoricha kanneefi dhiinsee jechuusi. Mucaan agarti bajaarsee isheedha jechuudha. Dhiinsee yeroo isii dhiinsee haa qoricha isin barbaaddu san kanneefi qoricha san keessa kanneef booda ishiin dhiintee mucaan gara haadhaas deebi'e. Mucaan yeroo gara haadhaas deebi'u haati maal taatetteen? Barummaa dhukkubeeyyen dhukkubee yooma manaa kaman geessetteen eewwan qoricha kanneefiitiin jiraayyeen qoricha kan ta'eefetteen akkasin bakki qoricha kan ta'eef bakki irraa qoricha kan ta'eef siibbaan jechuudha. Siibbaan banaadha agartee siibbaa keessa ol deeffadhu jettee qoricha bakka kan ta'eef haati mucaan jettee akkasitti mucaan siibbaa ol deeffatee qoricha keessa kanneefi kanuma bocni keenya kanarratti tana kabiraatiin gootichaa nutti ammas subscribe akka nu gootan kabajaa si gaafan akkana jirtu like godha waan adda irraa harkattan YouTube kanattis buhaaraatti taphattan itti hawwatan isin jenna daawwatan kabajamu jaalatamu hunda keessan bakka jirtanitti nageenuuf ta'an isin jenna daawwattoota keenya kana ciao isin jenna magana booda.